ani injenneen sagaagaltuun immoo sagaagaltuu jedhan malee namarraan dhaabatan tani galee kana waan ta'eef bagan jedheen ani isheedhaan hin jenne ililli fiqruu dubartii jedhamtuun hin jedhe namni baay'een istoorii kana seenaa kana hin beeku gaafa nan ulfaa kanaaf lakki gaafa nan ulfaa gaafa nan ulmaa dubartiin abboochisteen hin jedheen qabadhaa kana okay gaafa nan ulfaa gaafa nan ulmaa jiru dubartiin abboochisteen hin jedheen sanaa ol jedheen gana baafachuu danda'e gana sanaa ol miidiyaa baay'eetti ergitee jirti gaafa na gaafatan viidiyoo gaafa na agarsiisu tekstii gaafa na agarsiisu sana booda amananii ta'an wanti naqaanis addunyaa kanarra hin jiru okay ani immoo kanani bilbileefis bilbila ishees hin beeku walitti qindeessanis sagalee isa dhumaa dhaggeeffadhu ililliin jedhe mari'anni hin jenne kanaaf akkasitti quba gabaadha gabaabumatti isinitti muufini dubartii ililli fiqruu jedhamtu wajjiniin kominikeeshinii qabnaa silkii voisiin sunis hin jira garuu baasuun amma kana keessa seenuu akka beektanii fi kanaaf namni beeka stoorii san gaafa nan waadaa ulfa ture inni iyyuu hin beeka andu alam iyyuu hin beeka ጓደኛን isaas hin beeka waan na gochaa turan sigale kanaaf ishee naa gaafatamtu ishee gaafadhaa ani inqaano sagaagaltu dhiira sagaagaltu durbaas injaaladhu dubartiin otoo mana qabdu jireenya qabdu dhiira biraa wajjin sagaagaltu injaaladhu dhiirris otoo dubartii mana qabu haadha warraa mana qabu sagaagal injaaladhu waaqayyos injibba macaafni keenyas injibba kanan barreessaa ture waa ililli fiqruu immoo biyyatu beeka kananiin hin jenne ijoollee kiyyaa wajjinan jira ani hin jenne ani fakkeessus maalis sobuus hin naqon sini galee ani hin jenne isheedhaan hin jenne rabbi jannataan ishee qananiisu ani isheedhaan hin jenne kan hin jedheen dubartii ililli fiqruu jedhamtu ililli kanas qabadhu jedheeni kan hin jedhen isheedha isa immoo orjinaalis biraanan qaba nama baay'eetu beeka stoorii kana abbaa warraa kiyya hiisistee sittiin heeruma deem waraqaa cire jetteeni viidiyoo fi ishee waraabdee gadhiistee nu himatti nu kassasti masara jettee faawolii meeqa gootee isheen arrabse sanaa ol iyyuu arrabsee jira gana sanaa ol akkasitti hubadhaa warri sammuu gaarii qabdan akkasitti hubadha sanaa ol arrabsee jira sanaa ol otoon argadhe immoo dhiisuu yeroo sana isinii galee miti akka namoota dhaga'uu feeneet Mbetatis gaafa ulma dubartiin aboochiste jireenya kootti bultii kootti dhufteen akkas jedheen ililli fiqruu jedhamti isheen immoo yeshi nusi charchi deemne cubbuu keenya fi nisaa seenne tsalooti goonee achi booda walitti araaramne jaarsa kooti isinii galee kanaaf akkasitti hubadhaa abbaa warraa koo ajjeesuu geesse waa meeqa gootee hiisistee isinii galee kanaaf waa'ee koomoo namummaa waa'ee koomoo nan dubbadhaa ani isheen hin jenne dhugaan ilmoo waaqaati isheen bakka dhugaa jirti ani hin soba kiyya irratti qabdan fidaa okay kan kanarra hafe akkan because maaliif kana fidanii amma yoo kana jenneeni qaanoftee dhiisti isheetu akkas yoo nan waa'ee qananii dubbadhe sana fidu kaa arrabsteef taatisi kana jettee jirti amma gaa edit godha walitti maal amma ko Aida waan baay'ee hojjetuun hin danda'ama maqaa walitti hidhanii yoo waa'ee qananii haasofti kana finnaaf isheen arrabsaa turte isheen maalli poolisiin biyya kana jira qorachuu hin danda'a bara ani waan isheen silkii keenya walitti bilbileen beeknu waliin haasofnee beeknu bilbilan guyyaa tokkoon argee mana Muhammad artist Muhammaditti argee ayyaana irratti gaafa nuti bahuuf jennu isaan dhufanii suuraa waliin kaane kan kanarra haafee hin argine nan okay so ililli fiqruu intala naqqamtee waan isheen nagoote quba qabdu bareechitanii namni natti dhiyaatan namni baay'ee beektan gaafa ulfa koo gaafa ulmaa koo suuraa kiyyarraa kaatanii gaafa nani qalabatti godhadhe jedheerraa kaatanii kun gana gargalchaa kun olla garagalchaa adeemni mana godhachaa turtanii yaa baatu hanga daamaa hanga wanni inuma jiran so akkanii dubbii kanaan dhiisuuf qabbaneessuuf gaafan jedhu waan biraa fidan isinii galee waan biraa masarat qaanisaan ammoo na jabeessaa jira jechaadha isinii galee kanaafi waa ililli fiqruu naqqamte guutuutu beekaa warri hiriyoota koo baay'ee beeku waan isheen gochaa baate ስለዚህ bagan animo mirga koo falmadhe toon dubartii takka ta'ee toon dubartii laaftu ta'ee yeroo sana waan isheen viidiyoo isheen gadi baasti tooni akkuma argeen sila ofiin ajjeessa ture yookiin immoo waan taatu ture isinii galee garuu
you know mirga ko dhugaa ko falmadhee deebifadhe kanaaf immoo ama hin beeku siniin jedha sinii galee akkas takka qabaatanii jaarsa tokko qabdamu jaarsa tokko kan hin argannanii yoo sadii afuris argadhe mana gabbaachuun naantu mana as cannaqaachu kuni koo caarraadha kanaaf akkas waan ta'eefi ani isheen hin jenne maqaa isinii kaasee gaafachuu dandeessu ishee barbaaddanii sanaa oliyyuu jedheen jira sanaa oliyyuu because waan isheen gochaa turte anaa fi namoota nuti siiqantu beeka maatiin ishees bareechee beeka sinii galee kanaaf mirga koo dhugaa koo falmadhee jireenya koo sirreeffadhee nagaan jiraachaa jirra akkasitti quba qabaadhaa footoo irratti hin eegina abbaa warraa kiyya viidiyoo irratti hin eegina soo akkasii jechaadha dhirsa shananii waa'ee sagaagalummaa namni mormuu akkasitti fuulduratti namni dhirsa shan qabu akka kiyya kanatti naasoo gadi ba'e galee waan godhe sanaaf waan kaanaaf hattoota sagaagaltoota achi barbaaroota immoo fuuldura dhaabadhee numan salphisa maal isinii godhaa miti akkasitti afaan qabsiisan malee namarraa hin teessan isinii galee akkasitti likki isinitti himan malee baalagee akkasiitiin yoo akkasi sororsan malee baalageeni isin qaasnessitee isinirra kortee isinirra buutee haala sanaan deemuu barbaaddu waan ta'eef kanadha waan baay'ee jedhameera waan baay'ee ta'eera garuu oomaa bakka kooti oolna guddisan laal amma moolaan isteeppii wayirran jira isteeppiin kiyya kutuu fi gubbaarratti ol deemuuf waan ta'eef akkas takka quba qabaattanii so gaafa maqaa sobaatiin maalitiin qindeessanii footoo kiyya maalii sagalee wayii walitti sutanii so I don't care har'a miti kana jalqaban isiniin jedhee akka hin hojjenne akka dhaabadhee hin deemne waltajjii akka hin hojjenne na baasanii jechaadha. Hojii akkan arganne dura siyaasa hin mormiti jedhanii siyaasa mormituu nana godhanii amma immoo faarsituu jedhanii maal jedhanii amma immoo waan hin jenneen akkas waan ta'eef ilaal baalagee jedhan malee biyya kanatti namarraan dhaabbatan callisuu barbaadee miti isinii galee nama abbaa warraa abbaa mucaa koo hiisise immoo kanaa olu nama abbaa gaafa ulfa koof ulmaa kootti na boojise immoo kanaa olu jechuun qaba ture. Sini galee kan biraa sini erguu dandeessanii ittiin ganaa sini baasuu dandeessi sini galee akkasi እንደዛ ስለሆነ ani fakkeenya ta'uun barbaada hattuu irratti qabsaa'u achi barbaadota irratti qabsaa'u warra somaa shira xaxan irratti qabsaa'u dhugaa namaaf dubbachuu dhugaa koof immoo dhaabadhee likkitti galfadhee sirnaan jiraachuudha justice for Qananii ammas akkasitti beekadha masarratti wanni goone akkas goone sagalee kan kanaa oli jedhee jira siniin jedheem kan kanaa oli siniin galee kan kanaa oli jedheenii jira because abbaa warraa kee wajjin footoo kaastee ofishee gadhiisaa turtee ziizuu jirta ziizuu jirti meelaalaa jirti namoota baay'eetu beeka jechaadha so qabsooftee sitti namni ati deemi Andu'aalamiif sagalee ati maalin sii godhaa miti ati too akkanatti zaqazaqanii sitti naqanii iyyuu nageessu because cuuftee jirta warra deetti bani mataa kee justice for Qananii jedha hundi keessanii warra na wajjin jirtan justice for Qananii yes kanaafi yaa nama kana justice for Qananii jedha warra na wajjin jirtan hundi keessan justice for Qananii jedha justice for Qananii mataatti baadhu deemati ati maa baay'ee moo borodaan argadhettee warra abdattaniidha warra akkasii justice for Qananii jedha abbaan fedhallaa akkasitti lukaan gadi dhaabattu malee chaadha justice for Qananii addunyaa jedha na wajjin jiraachuu keessan sobaan jechanii masarata akka hin dubbanne isheetu qindeessa isheetu waa hunda maalii godheedhanii yaadan of course justice for Qananii justice for Qananii yes justice for Qananii justice for Qananii sagaagaltuu dhiiraa sagaagaltuu durba otoo abbaa warraa qabdu nama sagaagaluu dhageessan natti ergaa suuraa isaanii natti ergaa dubartoonni ispeeshaalii mana keessan teessanii boossan dubartii otoo mana qabdu abbaa jaarsa look abbaa warraa keessan otoo niitii wajjin jiru dubartiin kan biraa isinirratti mana keessan irratti jireenya keessan irratti sagaagaltaan natti ergaa ana qorichi isaanii justice for Qananii jedha justice for Qananii justice for Qananii mana keessaniif amanamaa ta'uu qabdu okay nama guddaadha talitii yoggaa 17 bakka akkasidha hende እና
sagal heerumte sagal fuute naa jettu innaa tokko naa ajjeesu kan naan taane nan dhiisaa barra tokko hiikeen tokko heerume bakka kanuma so what akkan duu barbaaddu re justice for Qananii naa jedha rabbii jedhaati justice for Qananii ililli fiqirummoo waan nagooti addunyaatu beeka okay biyya keessaa hanga biyya alaa waa meeqa goota isheen miti ani dubartii akkasii miti tokko wajjin jiraannan tokko kalaas kudhan biran naqne siin naqusi yommuu ragaa qabaattan fidana salphisa afaanii mokotta justice for Qananii jedha okay justice for Qananii ani bilbila ishee bilbilee beeku isheen hin jenne nama bultii koorratti dhufee akka wal fuune nama otoo argu paablikii goone osoo jiru jee tokko otoo guutiin Dubaayitti waamanii Bishooftu geessanii Bishooftuutti footoo kaasanii tiktak irratti gadhiisan nama dubartii sanaan hin jedhan okay waggaa baay'ee nobseeske waggaa 3 koy tareera already okay justice for Qananii jedha waggaa like waggaa yaa waadaan akkuma dhalatteen ulfata'een waan sana irratti raawwatanii so waggaa 3 manaama waan akkasiiti dubartiin kun immoo abbaa warraa qabdi daa'ima qabdi abbaa warraa ishee maraatee mana Amaanu'eel jiru abbaa warraa ishee san tiriit gochuu dhiistee abbaa mucaa ishee abbaa warraa koo dhufte okay ani rajjeesna nama rajjeessu ani tisisayyuu rajjeessu ishee firaayin qorichaan achi firraa darba malee itti qola justice for Qananii jedha isheen arrabseen lakki ani aaree baay'ee aarii keessan jiru kana durallee maal naa jedhani viidiyoo qabna abbaa warraa akkamitti dhiira dirqiin qaban dhiira dirqii qabsiisuun hin danda'ama hin danda'amu bara baay'ee na jaalata abbaa warraa kee na jaalatee isa jaalatee na buudha dirqama akkana abbaa warraa koo jechuun qabaani waa'ee abbaa warraa koo haasa'uuf isinitti sin agarsiisa viidiyoo sin agarsiisu maalis sin agarsiisu isinitti kana dura kan agarsiise kaan garagalchitan kaan olla garagalchitan kanaaf hin dhiise okay justice for Qananii jedha justice for Qananii yeroo hunda miidhamaa wajjin rakkataa wajjin dhaabadhu jedhama Qananii dhimma kana himuu qabda beekta agammaa tuffadhee agammaa ignoor godhee bira darbeera garuu hin dandeenye amma beekta dhimma masarata wajjin jiru fixachuu barbaadaniitiif uummata Oromootiif malee waa'ee dhimma keetii dhimma dhuunfaa dhimma fagaara keetiif miti kan dhaabbate maa wal qorraa garuu anaafatti tokkoffaa meeseenjara irratti bilookisa ta'e lammaffaa immoo kan hin barbaadu konverzeeshinii keessan isa dhumaan siin jedhe konverzeeshinii keessan isa dhumaa naa ergi bakka argatta miti am konverzeeshinii keessan isa dhumaa naa ergi ሲጀመር ያደረግሽው ዛሬ ነው አሁን ነው ያደረግሽው ያኛውንም ዛሬ ነው ያደረግሽው ማለት ነው isa naa ergi isa dhumaa sana konverzeeshinii keessan laalitti konverzeeshinii sigalamite isa dhumaa waliin chaat gootan san an haqxa isaa ta'u naa ergi ማለት ገልገል አለማውራታቸውን አረጋግጣለሁ ማለት ነው እያወራችሁ ከሆናችሁ ደግሞ አላማ ቀረጣችሁን ደመድማለሁ ማለት ነው ከደመደምኩ ደግሞ ምን አረጋለሁ እሱን ደግሞ ኔክስት ስቴፕ እናያለን ወረቃ ጭልየቴ አጀጀ ከለበርሲዳ ስዳ አደቀናኒ ኮዋንጅሩሞ ትፉፉፊ ቦርሞ ሴራንስ ሲጋፈተ ጀቴ ከነጀጀሲዳ እና ፌስቡክ ይሳገለ ደምቴሞ ላይኪ ላቪ ምናምን አጥጣፍ maal yaati maal namni kanaaga maal jechuudha kaayyoon keessi hin taane ammallee adabattee taa'uu jiddee miti bakka bilbila illee cufattee bilbila haaraa bansiistee turte waan hundayyuu irra sii ga'ee jira sii galee hundayyuu sii galeera ammoo isanatti bilbilchiistaayii akkas akkasidha itti arabannaa isaatti shoojii arabannaa isaatti jaajaayi baqaashaan arabi baqaashaal ta'e ragaa bahee tasgabbaayii baay'ee ishee nama qabna salphattu dubartii salphattu demo suuraan si kaasee achi Bishooftutti wajjin kaatee si profaayilii godhatte inni shattaafi mindi anchi profaayiliin godhattu si gala ishee miidhatu profaayiliin godhattu ati garuu sagaagalummaa kee shaarmuxummaa kee ifatti mul'isuuf ijjummaa kee sirriitti mul'isuuf jechaadha kana godhatta si galee isas si kaase nan beeka guyyaa yeroo deemte kana nan beeka jechaadha kanaaf bakka ati samalee jiraachuu hin dandeessu inni immoo siin barbaadu niitittiin naan jetta miti sanu niitittiin tuffii kee gana aarsaa kafalta waayidawee aarsaa gurguddaa kafalta ishee aarsaa gurguddaa kafalta gana ምንም ችግር የለውም እኮ በአንቺ ምክንያት የሚመጣ ጦስ በአንቺ ምክንያት የሚፈስ ደም በአንቺ ምክንያት የሚበላሽ ትላልቅ ስራዎች በአንቺ ምክንያት የሚጠፋ ስም ተዘጋጅ አንቺ ባለጌ ሰድ አይን አውጣ ሌባ ሀቱ ማል ፈካትቱን በእናት እጅቱ ሰጋገልቱ
አንቺ ቦፍ አንገደፊ ሀገር አጥፊ አስመሳይ ሸርሙጣ የሴት ባለጌ አንቺ ነሽ እንጂ ግን የበሰበስሽ አንቺ አጆፍቲ አፋን አጆፍቱ ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይ የለቀቅሽውን እኮ ለሱ ነው እንደ አይቻለሁ እኮ ልከሽለት ማለት ነው። ያንን ሼር ያረግሽው ማለት ነው አይቻለሁ የላክሽለትን ዋን ሁን ደግሞ መረጃ እጅኔን ቀበቀበዱ ሰገሌ ከነሶልካ ወዶ ማንሺ ቀነኒ ቢግ ብሬኪንግ ኒውስ የወያ ዳወቶት ሳግሌ ሾው ኦዱ አሜ ቀብና አኩመ ቤከሙ አጀቻ ቀነኒ አዱኛ መሰረዳባ ኒቤት እጅቲ ጉዳ አማን ተነገቤ ባሐቱ ማን ፈካት ቱኒ በናት እጅቱ ሰጋገልቱ አንቺ ቦፍ አንገደፊ ሀገር አጥፊ አስመሳይ ሸርሙጣ የሴት ባለጌ አንቺ ነሽ እንጂ ግን የበሰበስሽ አንቺ አጆፍቲ አፋን አጆፍቱ ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይ የለቀቅሽውን እኮ ለሱ ነው እንደ አይቻለሁ እኮ ልከሽለት ማለት ነው። ያንን ሼር ያረግሽው ማለት ነው አይቻለሁ የላክሽለትን ዋን ሁን ደግሞ መረጃ እጅኔን ቀበቀበዱ ሰገሌ ከነሶልካ ወዶ ማንሺ ቀነኒ አርሳ ጉርጉዳ ከፈልተሽ አርሳ ጉርጉዳ ከፈልተ ገና ምንም ችግር የለውም እኮ በአንቺ ምክንያት የሚመጣ ጦስ፣ በአንቺ ምክንያት የሚፈስ ደም፣ በአንቺ ምክንያት የሚበላሽ ትላልቅ ስራዎች፣ በአንቺ ምክንያት የሚጠፋ ስም ተዘጋጅ። አንቺ ባለጌ ስድ አይን አውጣ አጀቻ ቀነኒ አዱኛ መሰረዳባ ኒቤት እጅቲ ጉዳ አማን ተነገቤ አሸማ አርኬ ፉዴ ከም ጅርተን ማቲን ኤፊቱ ኢንፎር በካፍ ከለቲ ጅርተኒቲ ነገኝ ረቢ ኢስምፓና ሀጅራቱ ጉያ ሙራሳ ቦዳ ወልቲ ዴቢኔ ጅራ አኩማ የሮ ሁንዳ ዲሞታ ኢጆ ታኔ ፊ ሰገንታ በበሬታ ኢስምብራን ጋሃ ቱሬ ጉዮታ ሙራሳፍ ሰባባ ጢቃ ወይፍ ኢስነራ በኔ ቱሬ ዴቢኔ ወለርግኔ ጅራ አበጋ ነጋር ኖዬ ደንደታ አራን ቸነሌ አጀንዳ ኦዋፍ ሰገንታ በሬታ ቶኮ ቅንዴፈኔ ኢስኒ ያኔ ጅራ ሰገንታን ኬኛ ጉያ አራን ተናቲስ አጀታ ቀነኒስ ቲፊ አከሱማ እጅቲ ጉዳ መሰረት ዳበረቲ ከንትዬ ፈቶሮ ተው አኮመ ቤከሙ ጀያ ሰሊዱራ ቀነኒ አዱኛ ሰበባ ይንቤከምኔ ፎቂ ገሞ ራ ይብደር ቢቴቹራን ዱን ዮካን ልቡን ሲ ደበሩ ሁንዲ ኬሰኒ ያጀተን ኑትሌን ቁባ ቀብና ቶርባኖተ ለማን ደብራን ከና ጀቹራ ዲማ ቀነኒ አዱኛ ቲወጂ ወልቀበቴ ቲክቶክ አካውንቲ ስርቲ ሱራን ሲኒ ሚደምቴ ፈካቱ ገለኪፈሞ ወጂ ወልቀበቴ ዱቢን ቀነኒ አዱኛ ዲማ ሚዲያ ኢጆ ተውራን hanga jechuudha Ameerikaa biyyoota garaagaraa keessatti hiriirri isiidhaaf baamutti jechuudha gahee ture. Nutilleen isinii gabaasaa ture. Kanumaan jalqabatee har'aan tana iccitii guddaa masarat dhaabaa sagalee isiin qananiidha waliin dubbattee qananii aspiraarraa yookaan qananii arrabsaa turte. Nu bira gahee jira. Sagalee kana qabannee isinii dhiyaannee jirra. Sagalee kana keessatti qananiidha maal jette waa'ee qananiidha isin maal dubbataa turte kan daawwatte jechuudha. Waan baay'ee qindeeffannee isinii dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya kana jalqaba hanga dhumatti yoo nu waliin turtan waan asii walitti kaafne kanaaf kan biraatillee baay'ee dhageessu. Sagantaa keenya kana jalqaba hanga dhumatti nu waliin turan afeerraa keenya kan yeroo hundaati. Warri yuutuubii keenya kanaaf haarawaa taatan laayikii, sheer, sabskiraayib godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Yaadaaf komii qabdan ammoo komantii irra nuuf kaa'uu hin dagatina. Kallattumaan sagantaa keenyatti nu seeniseen. Sagantaan keenya guyyaa har'aan tana dhimmi ijoo guddaa nuti irratti xiyyeeffannu dhimma masarat dhaabaatii fi qananii addunyaati. Masarat dhaabaatii fi qananii addunyaa waliif maali? Kan ta'urratti waan tokko jechuudha ijjitii guddaa beetu jira asirra dubbachuu barbaanna. Erga qananiin addunyaadhaa duute as jechuudha. Onni nuti hiriyoota qananii addunyaatti beenu miidiyaa kanarratti gabbaanii miidiyaa kana quba tokkotti dhaabaa jiran akka nama haqa qananii addunyaa barbaadu fakkeessuudhaan san keessaa takka masarat dhaabaati. Guyyaarraa kara guyyatti erga isiin duutee fi as jettuu walumaa galachuu waa'ee qananiidhaaf posotuu hin dhaabne jechuudha. Yeroo kana nama qananiidhaaf yaade ni fakkaatti jechuudha nama baay'eetti. Faallaa kana har'aan tana ammoo iccitii guddaa wayiitu gabbee jira. Sagalee isiin qananii arrabsaa turte jechuudha. Adabattee taa'uu jiddee bakka bilbila illee cufattee bilbila haaraa bansiistee turte waan hundayyuu irra sii ga'ee jira sii galee hundayyuu sii galeera. Ammoo isanatti bilbilchiistaayii akkasidha ittee Arabana shatti shoji arabana shatti jajai bakashan arai bakashal tai raga bai tasgabbai bai eshe mina makamna salpattu dubarti salpattu demo surani si kase achi bishoftu te jinkate si profile godhatte tenni shattafi minde anchi profiling godhattu si galam shemi dature profiling godhattu ati garu sagagalummaa kee shaarmuxummaa kee ifatti mul'isuuf ijjummaa kee sirriitti mul'isuuf jechaadha kana godhatta si galee sassi kaase nan beeka guyyaa kana
guyyaa yeroo deemte kana nan beekaa jechaadha. Kanaaf bakka ati isa malee jiraachuu hin dandeessu. Inni immoo siin barbaadu. Niitittiin naan jetta miti sanu niitittiin tuffii kee gana aarsaa kafalta waayidawee aarsaa gurguddaa kafalta ishee aarsaa gurguddaa kafalta gana ምንም ችግር የለውም እኮ በአንቺ ምክንያት የሚመጣ ጦስ፣ በአንቺ ምክንያት የሚፈስ ደም፣ በአንቺ ምክንያት የሚበላሽ ትላልቅ ስራዎች፣ በአንቺ ምክንያት የሚጠፋ ስም ተዘጋጂ። አንቺ ባለጌ ስድ አይን አውጣ ሌባ ሀቱ ማልም ፈካትቱን በእናት እጅቱ ሰጋገልቱ አንቺ ቦፍ አንገደፊ ሀገር አጥፊ አስመሳይ ሸርሙጣ የሴት ባለጌ አንቺ ነሽ እንጂ ግም የበሰበሽ አንቺ አጆፍቲ አፋን አጆፍቱ። ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይ የለቀቅሽውን እኮ ለሱ ነው እንደ አይቻለሁ እኮ ልከሽለት ማለት ነው። ያንን ሼር ያረግሽውን ማለት ነው አይቻለሁ የላክሽለትን ዋን ሁን ደግሞ መረጃው እጅነን ቀበቀበዱ ሰገሌ ከነሶልካ ወዱ ማንሺ ቀነኒ ሹፍ ቱመሰረዳ ባቲ ዋን አዳቲ ዋን አጃይባቲ ሰገሌን ስነገፈታ ድርተኩን ሰገሌ ኑቲ ወልቲ ዲት ጎኔ ዮካን walitti aqanaba baramee miti jechuudha. Masaradhaabaa du'a qananii addunyaa dhibbatti beeku viidiyoon kun dhibbatti nuuf mirkaneessa jechuudha. Erga qananiin duuteef as jettuu isaan akka nama haqa qananiidhaa kana dubbatutti sooshaal miidiyaa kana quba tokko dhaabaa jiran. Garuu iccitiin isaanii kun wanti isaan beekan kun akka hin baane dho'isaa jiran. Haasoo isii kana keessatti waan baay'ee dubbattee jirtu. Nama akkanatti nama arrabsu argee dhageetillee hin beeku jechuudha. nama miidiyaa kanarraa gaafa dubbattu nama akka nama arrabsu hin fakkaatu jechuudha. By the way, masaradhaabaa namoota isii waa'ee isii dubbatan keessaan deemtee arrabsuun kun beekamaadha. Sagaleen isiin qananiidhaaf qabde kun tokko ragaadha jechuudha. Sagalee kana keessatti waan baay'ee dubbatti. Isiin du'a qananii beeku waa baay'eetu ifa nu godhuu danda'a. Akkuma sagalee kana keessatti dhageessanii tokkoffaa irratti kan na dhibe akka isiin Andu'aalam jaalachuu kan Andu'aalam kanaa wajjin waan biraa qabaniiti. Akka dubartoonni lamaan kun isarratti walitti hinaafaniiti jechuudha. Maaliifi ati isa malee jiraachuu hin dandeessu naan jetta manaamin jetti. Kana jechuun inni isiin jettu sun Andu'aalam jechuudha. Kana qofaan sagalee kana keessatti jettuun isiin jajjabaan dubbatte jechuudha. Du'a qananiitiif sagalee dubbatte kana keessatti barreeffama baay'ee barreessitee jirti. Barreeffama kana keessatti bara 2023 akkuma argitan jechuudha. Dubbiin kun dubbii bubbulee har'aan sana deemee lubbuu qananii galaafateedha. Gatiin sagalgaalummaa 400 wayii waan garagaraa dubbachaa turte. Nuti gaafa sanitti wanni isin barreessituuf nuuf hin galle. Namoonni baay'een komentii jala deeme namaa sagalgaalummaaf si gaafate waan garagaraa jechuun itti qoosaa ture. Garuu isin waan jetteef qabdi jechuudha. Maaliif gaafuma sanuu dhimma qananii waan quba qabdu yookaan shira xaxamaa jiru waan beektuuf shira xaxaa jirtu waan beektuuf jechuudha. Amma sagalee kana keessatti maal jetteen Amaariffaadhaan ganaa waagaa guddaa kafaltaa sababa keetiitiin dhiiga baay'eetu dhangala'u ta'a nama baay'eetu wal ajjeesu ta'a nama baay'eetu wal miidhuu danda'a jette. Wanti isiin jette ooleen bulleqaa tokko lubbuma qananii galaafate waagaa guddaa yookaan gatii guddaa kafalta jetteen. Gatiin isiin jettu sun lubbuu qananiiti jechuudha. Lubbuun qananii galaafatamtee jirti jechuudha. Kana jechuun sababa hinaaffaatiin lubbuu qananii kana wal jettutti galaafatan hin fakkaattu. Sagalee kana isii kana yeroo dhaggeeffattamu miyaada keessa komentii jala naaf kaa isinoo maal jettan. Garuu masaradhaabaa dhugumaan haqa qananii barbaadaa jirti sooshaal miidiyaa kanarraa. Akkamitti namni jecha dheeraa kana jee nama arrabsa. Akkamitti jecha gurguddaa kana jetti isii qofaa miti baay'isawwee hiriyoonni isii kun gaafuma isiin duuterraa ibsituu nuuree dabalatee mooneet biisaa dabalatee jechuudha. Warroonni hiriyaa isiitiif isitti siqan jechuudha. Iccitii guddaa waan beekaniif imma Andu'aalam qofarratti shira xaxanii Andu'aalam qofarra shira xaxanii akka Andu'aalam ajjeesee godhanii dubbachaa jiran. Dubbiin haqa qananiidha nama dhibdi baay'isawwee jechuudha. Lubbuun see darbee abbaa warraasaan በቃ ati isa malee jiraachuu hin dandeessu. Inni immoo siin barbaadu. Niitittiin naan jetta miti sanu niitittiin tuffii kee gana aarsaa kafalta waayidawee aarsaa gurguddaa kafalta ishee አርሳ ጉርጉዳ ከፈልተ ገና ምንም ችግር የለውም እኮ በአንቺ ምክንያት የሚመጣ ጦስ፣ በአንቺ ምክንያት የሚፈስ ደም፣ በአንቺ ምክንያት የሚበላሽ ትላልቅ ስራዎች፣ በአንቺ ምክንያት የሚጠፋ ስም ተዘጋጂ። አንቺ ባለጌ ስድ አይን አውጣ ሌባ ሀቱ ማልም ፈካትቱን በእናት እጅቱ ሰጋገልቱ አንቺ ቦፍ አንገደፊ ሀገር አጥፊ አስመሳይ ሸርሙጣ የሴት ባለጌ አንቺ ነሽ እንጂ ግም
የበሰበሽ አንቺ አጆፍቲ አፋን አጆፍቱ ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይ የለቀቅሽውን እኮ ለሱ ነው እንደ አይቻለሁ እኮ ልከሽለት ማለት ነው። ያን ሼር ያረግሽውን ማለት ነው አይቻለሁ የላክሽለትን ዋን ሁን ደግሞ መረጃው እጅኔን ቀበቀበዱ ሰገሌ ከነሶልካ ወዶ ማንሺ ቀነኒ ቢግ ብሬኪንግ ኒውስ የወያ ዳወቶተ ሳግሌ ሾው ኦዱ አሜ ቀብና አኩመ ቤከሙ ቀነኒ አዱኛ ልቡን ሲደርቤ አባ ወራሴ አንዱ አለም ጎሳስ ባቲ ሙራሰ እርጋ ሂደሜ ቦዳ መን ሙርቲ ብርገ ወቢቲን ገዲሴ ጅራ ሀተው ማሌ ነምኔ አንዱ አለም ጎሳቲፍ ቀነኒ አዱኛ ወልቲ ቡሳ ቱሬ አመሳት ይላል ከሱመስ ልቡን ደርቦ ቀነኒ አዱኛቲን ወልቀበቴ ወዲ ሰሃራ አርካ ቀብነ እነሲ ጋዜጠሲቱ መሰረት ዳባ የሮ ኢሴን ቀነኒ አዱኛቲን ገቲ ጉዳን ሲካፈልቺሳም ሲን ደበምሲሳም ጀቴ የሮ ሴን ኢትዳደቱ ሰገሌን ሴ ቁልቁሉን ጠሊሊ ገድቤ ጅራ ኦሮሞን የሮ መማኮ ከስ ጀደም እጅገምና ዱረ ቦሃ ጀደም ኦዱማ ፈን ኢስንት ዴረስ ዋን ጋዜጠሲቱ መሰረት ዳባ ጀቴ ቀነኒ አዱኛቲ ዳልታ ቱርቴም ኩታ ለመቱ ጅራ ኩታ tokkoፋ ደገፈዳ ኩታ ለማፋሞ ቪዲዮ ታኑነን ሲኒ ዴሳ ካዮን ከሲንታኔ አመሌ አዳባቴ ታውጅ ደሚቲ በቃ ብልብላ ለ ጩፈት ብልብላ ሃራ በሲስቴ ቱርቴ ዋን ሁንደዩ ረሲጌ ጅራሲገሌ ሁንደዩ ሲገሌራ አሞ ኢሰነት ብልብልቺስታይ ከሰከሲዳቴው አይ አረበና ሻትሾ ጀረበና ሻትጃጃይ በቃሻል አረ በቃሻል ታይ 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 ረጋ በይተስገባይ ባይ ኤሼ ሚነ መንቀምነ ሰልበቱ ዱበርቲ ሰልበቱ ደሞ ሱራኒ ሲካሴ አቺ ቢሾፍቱት ጂንካቴ ሲ ፕሮፋይሊ ጎደት ትንሽ አታፍሪም እንዴ አንቺ ፕሮፋይሊንግ ጎደት ሲገላ ኤሼ ሚዳቱ ፕሮፋይሊንግ ጎደት አቲገሩ ሰጋገሉማ ከሻርሙጡማ ከፈት ሙልሱፍ እጁማ ከስርት ሙልሱፍ የቻ ከነ ጎደት ሲገለ ሲካሴ ነምቤ ከጉያ ከና ጉያ የሮ ደምቴ ከና ነምቤ ካቻ ከናፍ በቃ አቲሰማሌ ጅራችሁ እንደንደሱ ኢኒሞ ሲንበርባዱ ኒቲቲን አንጀተሚቲ ሰኖ ኒቲቲን ቱፊኬ ገና አርሳ ከፈልተው አይዘው አርሳ ጉርጉዳ ከፈልተሽ አርሳ ጉርጉዳ ከፈልተ ገና ምን ችግር የለውም እኮ በአንቺ ምክንያት የሚመጣ ጦስ፣ በአንቺ ምክንያት የሚፈስ ደም፣ በአንቺ ምክንያት የሚበላሽ ትላልቅ ስራዎች፣ በአንቺ ምክንያት የሚጠፋ ስም ተዘጋጅ አንቺ ባለጌ ሰድ አይን አውጣ።